Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota Saaliyaa YouTube. Akkam jirtu bakka jirtan hundatti nagaan isin waliin haa jiraatu. Video kana yoo jaallattan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaadha. Download milikitii yoo gadi tuqxan maatii keenya ta'uu danda'u waqtaawii marrajaa yoo gadhiise dafee isin bira qaqqabuu danda'an isiniin jedha. Naa har'aga faayidaa yuutuubarootaan waan nu fayyadan isinii qabadhee dhiyaadheera. Faayidaa yuutuubarootaa waa baay'eedha, waa hedduudha. Rakkataa keenya bakka jiran hundayyuu barbaadanii ifaarratti baasuudhaan, bakka inni jiru baruudhaan, waan inni rakkate himuudhaan akkasitti gargaaraa turani. Otoo isaan jiraachuu baatanii nuti bakka isaan jiran iyyuu beekuu hin dandeenyu. Akka isaan dhukkubsatan iyyuu beekuu hin dandeenyu. Kanaaf hundayyuu sababa kan ta'e yuutuubaroota. Innaan isiniin jedha. Yuutuubaroonni faayidaa hedduudha kan isaan qabanu. Deemanii bakka dhukkubsataan jiru hundayyuu danuu eenyutu dhukkubsataa jira, eenyutu beela'aa jira, eenyutu dheebotaa jira, eenyu rakkina keessa jira jedhanii barbaadanii ifarratti baasu. Kanaaf daawwattoonni keenya immoo namni kun dhukkubsatee jira, dhukkuba akkamii dhukkubsate, maaltu godhamuufii qaba kan jedhan irratti obboleeyyan koo yaadanii gargaarsa garaagaraa godhuufi kan rakkatee rakkinaa baasuu, kan dhukkubsate fayyifatu, kan immoo inshaallah kan fuudhallee dhabee waan itti fuudhullee dhabee foosisuu waa danuudha. Kanaaf daawwattoota keenya viidiyoo tokko yoo daawwattan like, share, subscribe gochuu hin dhiisinaa. Kanaaf jajjabeessaa maatii isaanii ta'a. Yoollee viidiyoo sun qulqullina qabaachuullee baate laayikii godhaafi. Laayikiin eenyu isinitti fudhatu, maallaqa isiniin gaafatu, hojii isiniin gaafatu, tuqxanii bira darbuu qofaadha. Kanaaf mata dureen koo faayidaa yuutuubarootaati. Kanatti taasisa daawwattoonni keenya immoo bakka jiran hundattuu, bakka biyya jiran hundattuu eenyutu rakkateedhani kan sababa ta'ee gargaarsa maallaqaa, nyaatallee kan uffatallee kan ergan ni jiru, kan quraanallee madarasaa ergan ni jiru. Kana hin jedhamu gaa. Alhamdulillah miidiyaa kana immoo kan Rabbiin nuuf babal'isee ifatti nu baasee alhamdulillah Rabbiin galanni haa ga'u jenna. Kanaaf yuutuubii kanarratti yoo Rabbiin naa fedhee yaada bareedduu, yaada furmaata qabu, yaada uummata keenya fayyadu kana isinii qabadhee dhiyaachuu danda'a. Inshaallah fedhii Rabbiitiin Ramadaanni dhufe inshaallah warreen asbeezaa gochuu dandeessanullee maatii keessanii asbeezaa godhaafidha. Gargaaradha, gammachiisaan isiniin jedha. Yoo isaan gammadan keessi keessan gammadaa ni taatuun isiniin jedha inshaallah. Ala kulli haalii Rabbiin bakka jirtan hundatti nagaa isiniif haa kennu. Nagaa wanti caale hin jiru. Akkasin isiniin jedha obboleeyyan koo. Like, subscribe gochuu hin dhiisinaa. Yuutuubaroota warri taatan immoo like nuu godhaa. Warra yuutuubarii isinii gadi jiru tuffattanii bira hin darbinaa. Viidiyoon kun xiraatii hin qabu jettanii bira hin darbinaadha. Hundiyyuu bu'aa bayii baay'ee keessa darbeeti kan sirreeffachuu danda'u waa hundayyuu. Viidiyoo tokko dhiyeessuudhaaf yaada sammuu keessan keessatti yaaddanii qophii kanan hojjedha jettanii dhuftanii dhiyaattu. Sanaan booda yaada barbaadda sana keessanii ni maxxansitu. Garuu inni immoo naaf hin taane yaadni kun warri jettan laayikii hin godhinaadha. Laayikii godhaati bira darba. Yoo isin mararuullee baate jechuudha. Koomentii itti kennaa. Kanaaf warri yuutuubarii gurguddaa, miidiyaa gurguddaa qabdan koomentii nuuf barreessaa. Kana sirreessuu qabii,
kana sirreessuu qabda, viidiyoon kee kana jedhaatee nuuf barreessaa isiniin jedha. Dhiifama waliin yoon dogoggorelleen irraanaaf taraa isiniin jedha. Viidiyoo koo har'aa kanuma irratti dhaabaa inshaallah. Yaada haaraadhaan kanin isinii dhiyaadhu ta'a yoo rabbi jedhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.